Harkaafune daawwattoota keenya nageenya keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Oduu waliin Anbaayiluu Nachooti. Muummichi Ministeeraa Dr. Abiy Ahmed muudama bakkoota garaagaraatti namoota sadiif kennaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed muudamoota garaagaraa kennaniiru. Haaluma kanaan ministeera haqaa akka turan Dr. Geediyoon Ximootiyoos ministeera dhimma alaa taasisuun muudaniiru. Ministeera dhimma alaa kan turan Ambaasaadder Taayyee Atseqillaasee pirezidaantii Itoophiyaa ta'uudhaan kan muudaman bakka isaanii Dr. Ximootiyoos muudamaniiru. Dabalataan deetaa ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa kan turan Aadde Salaamaawit Kaasaa ministeera turizimii kan turan Aadde Naasisee Caalii bakka bu'uun muudamaniiru. Akkasumas komishinii investimentii kan turan Haannaa Aariyaa Sillaasee ministeera haqaa ta'uun muudaman. Tigraay keessatti miseensi hoogganaa morkattuu ajjeefamee laga qarqaraa argame. Dhaabni siyaasaa naannoo Tigraay keessa socho'u maqaan isaa Paartii Bilisummaa Tigraay jedhamuun beekamu hoogganaan kiyya tokko na jalaa ukkaanfamee guyyaa 5 booda reeffa san argadhe jedhe. Mataan paartichaa Dajan Mazgabii kaleessa akka beeksanitti miseensi hoogganaa dhaaba isaanii tokko godina kaaba dhiyaa Tigraay keessaa erga humnaan fudhatamanii booda lubbuun osoo hin taane reeffatu argame. Godina eerame sana keessatti qindeessaa siyaasaa paartichaa ukkaamsamanii guyyaa 5 booda reeffa isaaniiti aanaa gadee laga qarqaraatti gatame kan argame. Hoogganaan ajjeefaman sun kanaan dura saamichaa fi hannaa siqiyaa yookaan warqee godinichaa keessaa nama adda durummaan mormanii fi dura dhaabbatan waan ta'eef doorsifni deddeebi'ee ragaa akka turedha. Obbo Dajan Mazgab kan beeksisan. Dhaabichi naannicha keessatti hoogganoota isaa 19 irratti yakka ajjeechaa ukkaamsaa fi doorsisaa fi reebicha raawwatameera jechuun himatee waan kanaaf ammoo adda bilisummaa uummata Tigraayitti quba qabeera. Komishiniin marii biyyaalessaa naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti hojiin kiyya na jalaa gufateera jedha. Naannoo Tigraay fi Amaaraa keessatti akkan barbaadutti deemee hojii kiyya fi xabaafachuu rakkadheen jira jechuun komishiniin marii biyyaalessa Itoophiyaa ibseera. Waan kanaaf ammoo sababadha kan jedhame haala nageenya naannolee sana keessaati. Naannoo Amaaraa bakkoota nagaa qabu jedhaman keessatti marii biyyaalessaa fi kan galtee ta'uu danda'u namoota yaada maddisiisan filachuuf yaaleen ture jedha komishinichi. Garuu ammoo rakkoo nageenya jiruun leenjistoonni isaa fi namoonni yaada marii naannichaa keessaa maddisiisuuf filataman akka garaatti achi keessa socho'uu hin dandeenye. Sababa sanaan naannicha marii biyyaalessaa keessatti hirmaachisuun rakkoo ta'e argameera. Kun ammoo yaaddoo natti uumeera jechuun komishinichi raadiyoo sagalee Jarmanitti ibsateera. Naannoo Tigraay keessattis gariin sababuma rakkoo nageenyarraa kan ka'e marii biyyaalessaatiif kan galtee yaadaa ta'u argachuun itti ulfaateera. Addi bilisummaa biyyaalessa Ogaadeniyaa waliigaltee nagaa bara 2018 mootummaa Itoophiyaa waliin mallatteesse gamaggamuuf kora sabaa waamuun dhaga'ame. Addi bilisummaa biyyaalessa Ogaadeniyaa waliigaltee nagaa bara 2018 mootummaa Itoophiyaa waliin mallatteesse gamaggamuuf walgahii waamuun dhaga'ame. Addi bilisummaa biyyaalessa Ogaadeniyaa dhimma waliigaltee nageenyaa kan waggaa 6 dura mootummaa Itoophiyaa waliin mallatteessee fi haala yeroo gaanfa Afrikaa irratti mari'achuuf walgahii koree giddugaleessaa isaa waamuun dhaga'ameera. Durataan dhaabichaa Abdurrahmaan Mahadii irraa xalayaa miseensota koree giddugaleessaa hundaaf barreeffame akka agarsiisutti taanaan walgahichi onkololeessa gaafa 26 hanga 27 bara 2024 akka gaggeeffamudha kan dhaga'ame. Ajandaan walgahichaas guyyaa kora sabaa dhaabichaa gaggeeffamu murteessuun waliigaltee nageenya mootummaa Itoophiyaa fi dhaabichaa bara 2018 mallatteeffame gamaggamuu fi haala yeroo gaanfa Afrikaa irrattidha kan mari'atamu. Dhaabichi ibsa ji'a tokkoon dura baaseen dhimma haala yeroo siyaasa gaafa Afrikaa fi waliigaltee nagaa mootummaa waliin mallatteesse kaasuun mootummaan Itoophiyaa mirga heera uummata Somaalee sarbeera jedhee himachuun isaa kan yaadatamu ture. Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu wal dhabdeen uumamu hordofee gochaa aangawoonni mootummaa Itoophiyaa naannoo Somaalee keessatti raawwachaa jiran mirga heeraa fi waliigaltee nagaa kan bara 2018 mallatteeffame kan cabsedha jechuun yaaddoo qabu ibseera. Paartichi ibsa isaatiin jaarsolii awwan dabalatee miseensonni hawaasa Somaalee televezyiinii irratti ba'anii eenyummaa Somaalee isaanii haaluun akka of salphisan dirqisiifamaniiru jechuun himateera. Qarshiin Itoophiyaa tarree biyyoota Saharaa gadii keessaa maallaqa humni bittaa isaanii gadi bu'aa ta'e jalatti ramadamuu baankiin addunyaa ibse. Qarshiin Itoophiyaa dabalatee Naayiraa Naayijeeriyaa fi paawundiin Sudaan kibbaa maallaqa biyyoota Saharaa gadii humni bittaa isaanii gadi aanaa ta'e keessatti ramadamuu isaanii baankiin addunyaa ibseera. Akka gabaasa baankichaatti taanaan
hagayya bara 2024 irraa kaasee maallaqa biyyoota Saharaan gadi argaman keessaa qarshii Itoophiyaa, Naayiraa Naayijeeriyaa fi paawundiin Sudaan kibbaa humni bittaa fi gurgurtaa isaanii baay'ee gadi aanaadha. Shilingiin Keeniyaa ammoo fooyya'insa dhibbeentaa 21 agarsiiseera jechuun dhaabbatichi himeera. Naayijeeriyaa fi biyyoonni naannichaa biroon hanqinni sharafa alaa olaanaa fi dhiibbaan sharafa alaa isaa mudachaa jiraachuu gabaasni baankii addunyaa kun ifoomseera. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa namoota yakka daddabarsan seeraan alarratti hirmaataniiru jedheen hidhaa cimaan adabuu beeksise. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa kanneen yakka seeraan ala namoota deddeebisuun balleessaadhattiin jedhee namoota 16 irratti hidhaa cimaa haga waggaa tokkoo haga waggaa 25tti adabuu beeksiseera. Namoonni kunneen galmee himata 13 himatamanii kan turan yoo ta'u tokko isaaniitti murteen kennameera. Isaanis Takkaa Woldemaariyaam hidhaa cimaa waggaa 25 fi adabbii qarshii 28 galmee himata biraatiinis hidhaa cimaa waggaa 16 fi baatii 6 Lammaa Tamaaroo hidhaa cimaa waggaa 10 Mallasee Kaasee hidhaa cimaa waggaa 11 fi adabbii qarshii 76 Dammaqee Maguujii hidhaa waggaa 15 fi adabbii maallaqaa qarshii 30 Simoon Tawaldeen hidhaa waggaa 3 fi baatii 7 fi adabbii maallaqaa qarshii 4500 Yohaannis Fissaahee hidhaa waggaa 5 fi baatii 7 fi adabbii qarshiin 7500 Haannaa Diinoo hidhaa waggaa 3 fi baatii 3 fi adabbii maallaqaa qarshii 2500 Gargaaraa Saajin Mohaammed Ahmed hidhaa waggaa 6 fi adabbii qarshii 8000 Gabratinsaay Hagos hidhaa cimaa waggaa 16 fi baatii 6 adabbii maallaqaa qarshii 80 Abdul Shukur Yimaam hidhaa waggaa 10 fi adabbii maallaqaa qarshii 11 Mohaammed Amin Mohaammed hidhaa waggaa 10 fi adabbii maallaqaa qarshii 11 Abdulaziz Rahimato Danteebo hidhaa waggaa 5 fi adabbii maallaqaa qarshii 6 Zalaalem Biraanuu hidhaa waggaa 5 fi adabbii maallaqaa qarshii 3 Naardoo Sabtee dabalee hidhaa waggaa 4 fi baatii 5 adabbii maallaqaa qarshii 3500 Firiyoot Balaa Girmaa hidhaa waggaa 6 fi adabbii maallaqaa qarshii 110 itti murtaa'eera. Hojjettuun odiitara taaksii biiroo galiiwwan magaalaa Finfinnee yakka malaammaltummaan to'ataman. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaatti ogeettiin odiitii taaksii waajjira galiiwwanii damee kaffaltoota gibira jiddu galeessaa gocha malaammaltummaan osoo raawwattuu harkattiin qabadhe jedhe waajjirri kantiibaa. Ogeettiin waajjirichaa Amaarechi Balaachoo Maammoo jedhamtu nama dhuunfaa kanfalaa gibiraa ta'ee fi kiliraansii yookaan waraqaa qulqullinaa kennuuf osoo matta'aa qarshii 100,000 fudhachuuf walii galaa jirtu eeruu namoota irraa kennameen erga hordoffiin itti taasifamee akka to'annoo jala oolchee waajjirichi ibseera. Haaluma kanaan ogeettiin sun osoo isheen biiroo keessatti qarshii 50,000 fudhattu harkatti qabuun poolisiin to'annoo jala oolchuun qorachaa akka jiru ibseera. Caffeen Keeniyaa itti aanaa pirezidaantii biyyattii akka aangoorraa ari'atamanii himatamaniif raggaasise. Caffeen olaanaa Keeniyaa itti aanaa pirezidaantii biyyattii kataan Rigaatii Gaashugu'aa akka aangoorraa ari'amanii seeraan gaafatamaniif murteen irratti darbee hojiirra haa oolu jedhee raggaasiseera. Caffee gadaanaa biyyattii torbee dura Rigaatii Gaashugu'aan kachachalaa fi fincila kakaasuu keessaa harka qabu jechuun shakkee akka seeraan gaafatamaniif aangoorraa ka'uu qaba jedhee murteessee ture. Murteen sun amma caffee gara olii yookaan seneetarootaan fudhatama argatee namichi aangoorraa ka'anii seeraan akka gaafatamaniif ragga'eera. Amma Rigaatiin heera mootummaa cabsuu, hanna maallaqaa daddabarsuu, fincila uummata kakaasuu kan jedhu dabalatee yakkoota 5tiin himataman keessaa 3 irratti mirkanaa'eera. Waan kana ta'eef mirgi himatamuu dhorkuu kamisa kaleessa galgala seneetarootaan irraa kaafameera. Miseensota paarlaamaa gara olii yookaan seneetaroota 60 keessaa 50 akka ta'an murtee paarlaamaan garri gadii murteessee fi himata irratti dhiyeessee fudhateetu raggaasisee ka'e. Keeniyaa keessatti itti aanaa pirezidaantii biyyattii caffeetti dhiyaatanii yeroo aangoorraa kaafaman inni kun seenaa jalqabaa ta'ee galmaa'eera. Akka seera biyyattiitti Rigaatiin murtoo irratti dabre kana gara mana murtiitti ol geeffachuu danda'u. Akka isaan jedhanitti tarkaanfiin irratti fudhatame yaalii ajjechaa siyaasaati. Israa'el Somaalilaand keessatti buufata waraanaa ijaaruun ooltuu kan jedhu dhaga'ameera. Middle East Monitor akka jedhetti yoo ta'e
Israa'el Somaliland keessatti buufata waraanaa tolfachuuf yaalii taasisaa jirti. Tel Aviv buufata waraanaa Somaliland keessa akka banattuuf mootummaa Somaliland tole jechisiisuuf kan jidduu deemaa jirtu ammoo gamtaa Imireetota Arabaati. Mootummaan Benjaamin Netanyaahuu Somaliland keessatti buufata waraanaa banachuu kan barbaadee fi Yaman keessaa haleellaa Hawtiin irraan gahuuf ofirraa ittisuuf yaade akka ta'e dippiloomaatota irraa dhaga'ameera. Israa'el waan mooraa waraanaa banachuu jedhu kana kallattiin sobadha jechuu baattus misooma qonnaa annisaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti Somaliland keessatti hirmaachuuf akka fedhii qabdu hin dhoksine. Agarsiisa meeshaa waraanaa irratti dhorkamnaan Israa'el Faransaayinn balaaleffataa jirti. Faransaay kan qopheessitu agarsiisa meeshaa waraanaa biyyoota barana taasifamuuf jiru irratti Israa'el akka hin hirmaanne Paaris dhorkiteetti. Ministeerri ittisaa Israa'el Yoo'av Galantiin ammoo gochi Faransaay kuni waan qaanii fi isheerraa kan hin eegamnedha jechuun aariin gubataniiru. Ministeerichi fuula X isaanii irratti Pireezidaantii Faransaay Emmanuel Macron waan qaanii kan uummata Faransaay fi sansaka hawaasa bilisummaa qabu hin madaalle dalagani jechuun ibsani. Faransaay agarsiisa meeshaa waraanaa ji'a dhufu biyya ishee keessatti yeroo lammataaf agarsiifamuuf jiru irratti dhaabbileen waraanaa Israa'el akka hin hirmaanneef uggurteetti. Israa'el isa kana gochaa diinota keenya gammachiisuu fi isaan tumsuutu narratti fudhatame jechaa jirti. Itti fufuun Faransaay imaammata Israa'elii fi uummata ishee miidhuudhaaf hojiitti jirti kan jedhan Yoo'av Galantii Faransaay nu gargaartes nu gargaaruu baattes bilisummaa fi egeree dhaloota dhufuuf kallattii torbaanuu numa lolanna jechuun ibsaniiru. Gaazaa keessatti yakkoota waraanaa fi dhala namaa raawwata yoo nageesseetti jechuun Israa'eliin kan balaaleffachaa jirtu Faransaay amma immoo Libaanos seentee jumlaan nama ajjeesuu akka dhaabduuf xaariin lola dhaabuu taasisaa turte osoo hin milkaa'in jalaa hafe. Faransaay akkuma Speen, Noorweey fi Ayerlaand Filisteemiin akka biyya walabaatti ilaaluuf yaada akka qabdu kanaan dura dubbataa turteetti. Ingilizii fi Faransaayinn gurgurtaa meeshaa waraanaa fi teknooloojii waraanaa ammayyaa Israa'elitti gurguruu dhiisuuf booda kana ifatti itti yaaduu eegalaniiru. Israa'el isa kana maratti gammachuun qabdu. Israa'el hoogganaa Hamaas dhiyeenya kana muudame Yaahiyaa Sinwaar ajjeesuu beeksifte. Israa'el loltoonni ishee Gaazaa keessa jiran hoogganaa Hamaas waggaa tokko oliif barbaadaa turte Yaahiyaa Ibrahim al-Sinwaar ajjeesuu beeksifte. Erga yeroo jalqabaaf haleellaa Hamaas Israa'el irratti onkoloolessa 7 bara 2024 kan namoonni gara 1,200 ta'an ajjeefamanii booda ifatti mul'atee kan hin beekne Sinwaar haga hoogganaa waliigalaa ta'ee filamutti Gaazaatti itti gaafatamaa Hamaas ta'uun tajaajilaa ture. Boodarraa qondaalli olaanaa Hamaas Israa'el haniyaa Iraan keessatti ajjeefamu hordofee hoogganaa garichaa ta'uun filamee ture. Israa'el Gaazaa keessatti Sinwaar baruu fi ajjeesuuf waggaa tokkoof yaalii garaagaraa gochaa turte kaleessa waan milkaa'eef fakkaata. Loltoonni Israa'el 1000 lakkaa'aman diroonii, meeshaalee elektirooniksii fi dhaggeeffachuun akkasumas odeeffattoota namaatiin deeggaramuun bakka inni jiruuf baruuf yaalaa turaniiru. Kunis kaleessa milkaa'eefira. Kaleessa onkoloolessa 7 bara 2024 miidiyaa hawaasaa irratti suuraalee caccabaan gamoo haleellaa waraanaa hamaan waraana Israa'eliin barbadaa'e jalatti fuula nama ajjeefamee Sinwaar fakkaatu agarsiisaa oolaniiru. Namni ajjeefame Sinwaar fakkaatus suuraaleen kunneen erga nama kana gara miidiyaa hawaasaatti baasanii sa'aatii muraasa booda Israa'el qorannoo ashaaraa fi qaamaa taasisuun isa ta'uu mirkaneeffatteetti. Hamaasiif biyyoonni garee Hamaasiin deeggaran kana irratti badaa wanti dubbatan hin dhaga'amne. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.